هيا شمال كفوني كم يوم تصافي جرا دكتور تقعد صدقته أكمل نقوم فيها كسني بقى ترى كيسن معلومة application aja tokko ni qodee dhufe jira appiin kunis akkan akkasuma yoo profiile kenna facebook irra kaachuu barbaanne suuraa kenna osoo takka murreetti halluulee adda addaa suuraa kenna bifa bareedina qabu ajaa'ibaa ta'een irra kaatuudhaaf tokkotti imo whatsapp waan profiile keessan kan barbaade jechuudha irra kaatuudhaaf suuraa keessan osoo hin murre guutuu isa isinirra halluulee adda addaa wajjin jechuudha baay'ee tokko namatti tola dhugaa kanaaf appiin kun isa kanaadha. Apiin kun isa kana baay'ee tokko namatti tola seenaa buufadhaa dhugaa waan baay'ee tokko namatti tolu isa kana palaasoorii keessa argatanii haala bareedaa ta'een suuraa keessan bareechitee bifa addaatiin isinii kaa dhugaa ani itti fayyadamee arge kanaaf waan ifi jaalala tokko gaasinillee jaalatti dirqama kanaaf seenaa buufadhaa itti fayyadama warroon hagarra youtube kiyya subscribe godhin maatii nu ta'a subscribe godhaa siniin jedha youtube kiyya gaadee sodaatuuf jira seenaa subscribe nu godhaa siniin jedha asuma fakkeenya gara applicationaatu warra application ni isa kana profile tani barreessitanii isa kana jechuudha akka isa jalqaba irraa kana profile tani barreessitanii yeroo akkatti dhufe haaka isa kana jechuudha tokkoffaa kana barruu kan doggoretti barreessa isa kana jechuudha buufadha youtube yalle isinii kaaya mee ani buusee jira open jennee isin waliin haa ilaallu haala isaa jechuudha haala application waan takka isin gaafatu waan inni gartee isin gaafatu hin jiru baay'ee tokko namatti tola dhugaa mataa kiyya baay'ee irraa jaaladhe suuraalee keessan bifa ajaa'iba ta'een isinii kaa amma halluulee kana hedduutu jira bifa abaaboo adda addaa ta'een mee fakkeenya kanarratti gattuun haa ilaallu soo jalqaba kanarratti ida'uu tana tuuxanii haala kanaan gara gaarii keessanii isin keessaa suuraa keessa sentanii filattan keessaa fakkeenya suuraa seennaa haa ilaallu suuraa lama kiyyuma kana fakkeenya amma kiyyuma kana fudhannu fakkeenya amma suuraan kun akkana bifa guutuu isaa ta'een akka tolitti buttanii haala kana fakkeenya akka tarkitee dhaabata isaa guutuu jechuudha akka suuraan kun ka'etti osoo murre haala kana nu kaaju jala kana irratti tutanii bifa halluu adda addaatti qajeeluu dandeenya jechuudha fakkeenya halluu adda addaatti haala kana halluu adda addaa jira hedduu bareeddu gosa barbaadan rakkaatan jechuudha suuraa keessan kana muka tolii qabdeen xiqqeessite fakkeenya connection isheetu tokko waan itti fakkaate kanaaf haala kanaan sirreessa jechuudha mee kana malee fakkeenya gaman harkifne asaaluu isa gubbaa kana waan adda addaatu jira jechuudha waan akka namatti tolu isa kan akka dargitanii gosa barbaadan keessatti dhaquu dandeetta jechuudha fakkeenya shamarran faani gosa halluulee ilillii qabu fakkeenya mana suuraa keessan keessa kaachuu barbaadan barreeffama adda addaa jin barreeffama kullaa hedduu jira kana faa keessatti jechuudha baay'ee waan namatti tolu dhugaa as keessa suuraa keessan fakkeenya as keessa galchitan taate suuraan keessan baay'ee tokko miidhaga akka tokko baay'ee tokko namatti tola mee fakkeenya mee qogamana of ilaala mee as keessa gallu fakkeenya as keessa gaafa galle mee suuraa keenya fudhannu mee akkatti haa fudhannu suuraa seennaa ilaallu كان سورة مكي كنا فردوها حالا كنا جورا فكنا بجلا كنتي غوثبر بايت كجيرتو انت حالا كنا جورا وان باية تكو المتاكي والله باية تكو الرجال ده فكنا حلولي ده أما فكنا بقول في قبضو جرا تقول في تنمر قتني أسوتني أسوت تنبك تاني جورا حالا كنا قول في الرابطة حالا كنا قل في الرابطة لسني قل في بقى جمانات تتني قل في الرأي كتيجورا سيف تاي كتيجورا يتركن كي الرابطة يرافدا حالا كنا فكين نكتك أجرتني سورة كيسنمو إنتي كيستنغو سو أكوا دني تيجورا كوبانا كاتوليك أبدني تي كيستني تيجورا باقي تو كمية أقول والله بأكا تاكي باقي تو كراجالا ده فيتن كتني فيتن غاوستني كفيتني تي أكا سورة كنجرو تيك إنيا بربادن قد توربادن haala addas nama jiru tokkoon irraa qulfii fakkeenya jala kana tuqxanii abaaboo daddara kaatan suuraa keessan bareechisuudhaaf fakkeenya halluu qajeruudhaaf halluu isaa adda addaa jechuudha haala kanaan gaman ooftanii gosa barbaadan irra kaatan jechuudha gosa barbaadan amma haala kana gubbaa sanas seef ta'ee jira
asiin seef goota. Profiler roo kaatan haala kanaan baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko gosa nama jedhee jechuudha. Dhugaa akka mataa keetti gara amma gara gaarii kiyya naa seenee jira jechuudha. Baay'ee tokko waan akkaan irraa gammadeedha. Dhugaa appiin kuni seenaa buufadhaa. Amma fakkeenyaa mee bakka shamarranii fa'aa seennu. Haala kanaanii asiin seentanii fakkeenya amma bakka tanarratti mee fakkeenya suuraalee shamaraa as keessa galchuudhaaf fakkeenya haala kana mee as keessa seennu. Dhugaa ilillii adda addaa qaba hedduu namatti tola. Mee amma kana keessa fakkeenya yoo galchite suuraa yoo galchite dhugaa waan akkaan namatti tolu mee suuruma hiriyaa kiyyaa kana galchee ilaalu. Suuraa kana haala kanaan xiqqeessite jechuudha akka inni suuraa bifni isaa guutuu fakkeenya mul'atutti. Haala kanaa jechuudha fakkeenya suuraalee kennaa bifa azzalaa kanaan fakkeenya qayyiruu dandeenya isa kanaanii asuun dhiyeessu faalee keenya suuraa keenya baay'ee bareechisuudhaan tatti namadha. Haala kanaan seennee fakkeenya barbaannee halluu isaa akka tarkifnee fakkeenya gosa baay'ee qalama illee daballee irra kaachuu barbaanne jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko haala kanatti jala kanatti qayyartanii akkatti bifa kanatti suuraalee keessan baay'ee tokko bifa miidhagaa ta'e tokkoon qayyaruu dandeessan jechuudha. Waan akkaan namatti tolu. Kanaaf fakkeenya namoota fakkeenya qulfii qabu kana bakka qulfii qabtana eessa tuyna eessa tuyna irraa balleessina bakka tana irraa balleessina jechuudha. Bakka tana jechuudha. As tuyne fakkeenya as mee isin agarsiisu as gad tuyna. Haala kanaan sokontii 15 yeroo taa'ee qulfii reefu jiru sun irraa badee jira jechuudha. Haala kanaan kun agartanii miti irraa badee jira jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko namatti tola. Seenaa buufadhaa itti fayyadamaa. YouTube jala isin kaa YouTube kiyya like share gochuun hin dagatina. Aga barumsa biraa walitti deemuutti jabaadhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.